fuula isaa gadi gombisee isaaniif sagade. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Nagaan, araarri, ayyaanni Waaqayyo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Egaan kutaa kana keessatti ergamoota qulqulloota Waaqayyootiif saganni akka barbaachisu ni ilaalla. Akka seeraa fi heeraa barumsa mana kiristiyaanaa keenyaatti sagada bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaalla. Tokkoffaan sagada waaqummaa, lammaffaan sagada kennaa yookaan sagada kabajaati. Sagadni waaqummaa Waaqayyo uumaa qofaaf kan godhamu, kan raawwatamudha. Sagadni kabajaa garuu qulqulloota ergamoota isaatiif kan kennamu yookaan kan taasifamudha. Kanas ragaa macaafa qulqulluu gaafa laallu seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irraa kaasnee dhaqnee yoo dubbisne magaalaa Sodoomiin ergamoonni lama ni galanii. Ergamoonni meeqa? Ergamoonni lama ni galanii. Kana booda balbala magaalaa kanaa namni taa'aa ture, namni qajeelaa fi eebbifamaa ta'e, namni guddaan Loot namni jedhamu balbala magaalaa kanaa taa'aa ture. Ergamoota kana gaafa argu fuula isaa gadi gombisee isaaniif sagade. Fuula isaa gadi gombisee ergamoota kanaaf sagade jedha. Ittaansuudhaan macaafa raajicha Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 14 aga 15tti dhaqnee yoo ilaalle ergamaan Waaqayyoo gara raajicha Iyyaasuutti ergame. Kana booda ergamaan Waaqayyoo akkana jedheeni, ani hangafoota ergamootaa sana keessaa isa hangafadha, inni gara keetti ergame gaafa jedhuun Iyyaasuun fuula isaa gadi gombisee ergamaa kanaaf sagade. Akkasumas mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irraa isaaf sagaduudhaaf fuula isaa duratti nan kufee jedhe Yohaannis. Akkasumas raa'ii Yohaannis yookaan mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 8 irraa Yohaannis abbaan mul'ataa ergamaa Waaqayyoo gaafa argu akka isaaf sagade, akka isaaf jilbeenfate ilaallaa jechaadha. Kanaaf nun ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo sagada kabajaa qulqulloota ergamoota isaatiif kan laannu ragaa dhugaa fi qajeelonni qulqulloonni darban waan isaaniif kennaniif, sagada kanas gaafa isaaniif kennan ittiin waan eebbifamaniif nuti isaaniif laannaa jechaadha. Eebbi, eegumsi ergamoota Waaqayyoo hunda keenya biyya keenyaa wajjin haa jiraatu bara baraan. Ameen.